Akkam jirtan nagayaa fayyaadhaa isiniin jannagaa ammaan tanammoo wanni isiniif qabadhee dhiyaadhee kompiitarrii fi moobaayiliin ija keessan akka hin hubne jedhan Dr. Gulmeessaanis. Saniifuu wantoota gaa ija nu huban keessaa torba lafa nuu kaa'anii jiranii mee torban kana waliin haa ilaallu. Tokkoffarratti sadarkaa ifaa yookaan brightness kompiitara keessaniin akka inni ifa naannoo keessaa jiraatanii waliin wal fakkaatutti adjust godhadhaa jedhani. Hoggana hoggaa jennugaa ifaan kompiitarii keessanii ifa naannoo saniin akka wal qixxaatu godhuu jechuudha. Fakkeenyaaf iskiriiniin kompiitara keessanii fuula keessanitti akka madda ifatti ifa baasaa jira taanaan ol ka'aadha jechuudha. Isin jalaa diimessee jennaanis rakkoodha. Dimminsiisee jechuun gaa xiqqaatee jechuunis rakkoodha. Kanaaf ifa naannoo keessanii waliin wal fakkeessaa jedhu. Lammaffarratti immoo yeroo baay'ee yeroo dheeraaf kan barreessitan ta'ee halluun baakgiraawundii barreeffama keessanii adii, halluun barreeffama keessanii ammoo gurraacha ta'uun gaariidha. Kun akka iji kan kee hin hubamne si taasisa. Sadaffarratti ija keessan daddaftanii amma yoo libsattan gargaarsa guddaa kenna. Kunis yoo libsannu qolli ija keenya dhangala'oo ija keenyaaf raabsee gogiinsa irraa ittisa. Ija libsachuu jechuun bu'aa kana qaba. Liphii hoggaa jennu nyaarri keenya lip jee hoggaa waa laallus hoggaa dubbannus lip jechuun isaa hin oolamu. Kana jechuun dhangala'oo ija keenyaaf raabsee gogiinsa irraa ittisa jechuudha. Afuraffarratti ija keessan garaagarummaa daqiiqaa 20 gidduutti haara galfachiisaa. Bakka biraa ilaalaa itti deebi'aa. Daqiiqaa 20 ol walitti fuftanii kompiitara hin laalinaa. Takka achi ilaalaa itti deebi'aa nun jedhani. Afuraffarrattis kana gaahii shanaffaan immoo akkana fakkaata. Fuullee ijaa kan kompiitaraaf ta'u kompiitara eyeglass bitadhaa itti fayyadamaa jedhani. Akka kana isiniif ta'u argattanitti ogeessa yaalaa bira deemaa barreessisaa bitadhaadha. Akkanumaan kararraa hin bitatinaa jechuu isaaniiti. Jaaffaan immoo akkana jedha. Foddaa yookaan kallattiidhaan gara fuula kun xiyyaa fi ifa alaa dhufu irraa keessanii waan garagalchuuf miidhaa guddaa isinirraan ga'a. Kun xiyyaan ifa alaa dhufu ija keessanitti waan garagalchuuf miidhaa guddaa isinirraan ga'a. Torbaffarratti iji keessan miidhamee hanga argaa didutti ofirratti hin eegina. Mana yaalaa deemaa ija keessan yoo xiqqaate kooppii yeroo dheeraaf fayyadamtuu taanaan cheekaappii godhadhaa. Jaffarratti gaa kan dubbatee foddaa yookaan kallattiidhaan garuu fuula kompiitaraa keessanitti bantanii hin fayyadaminaa hoggaa jedhan. Yeroo tokko dukkana keessa turtanii yookaan ifa baay'ee keessa turtanii yookaan ifa gabaabaa keessa turtanii yeroo kara ifa aduutti gadiin baatan iji namaa kun hin dadhaba. Wantoota akkasii sanarraa of eega jechuudha. Fayyaan faayaa gaa maddii waan kanaa American Optometrists Association jedhanii lafa nuu kaayanii Dr. Gulmeessaa hin galateeffannaa. Dhumarratti gaa isinis chaanaala keenya subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Nagayaan nu turaa.